dalagatte immoo mucayyoon kun yoo kuma 500 dalagattee galte 200 diskoortii kaattee 100 kaan immoo kortii yoo kasarte itti fufti haala san jedhuun immoo haayinuma biyyaa baatee of agartu namni dafqa ofiitiin dalagee argate illee beektaa hin jabaata waatu itti dhagahama jechaa fi malee amma waan namaa yoo godhan namni wayitti illee nasaabu waan namni namaa godhe kan lafa hin finne waan ta'eef Mashallah, waa'ee lubbiyee yeroo fatii fi aslii wajjin mari'atta. kanuma kana yaanneeti Yaaddanii fi Intini tola buleetti ta'e. akkam jettaati yaanni kun maal siin taane Ay, ansi lubbuyyee jidduu seenuun barbaadu. Kuma isin irratti walii galtaan tunaata. sanumarra nu jabeessati uma jenne irratti nu jabeessu Kuma isin irratti walii galtaan amma warri koomentii kun dheengaddalee dhugaa jira, ammallee dhugaa jira, osoo waan biraa jedhee dhugaa jira, lubbuyyee yoo waan biraa itti dhugaa jira. An akka warra koomentii kana hin barbaadu namuu hunda dhugaa kennu. Waan atiif lubbuyyeen irratti walii galtan haala wasa haalan. haala wasaalan san irra digaafi na godhati waan san Haala wasa haalan. Waan isin irratti walii galtan haala wasa haalan. haala siillee argitee nama biyya keessa akkasitti carraaqatumo nama biyya keessa akkasitti dhagaamuu kan bu'ee dalagatumo jettee waan laaltoo ilaalteeti nama akkasiiti waa goota sii galee lubbii amma 500 osoo namni walii guuree fi 300 walii guuranii kennaniif 300 daaraa gooti hajaa hin qabdu yoo kasaartellee takkatti Qamaati. Tama kale sanit deebite. Raha isin agarree boo raha isin xiqqoo nuuroo itti tollaan dantaan qabu hin qamaadhaan deenge fataa jettee birraa. Naa utaalu lubbuyyee maqaa malee lafa lubbuyyee kutu. Kutu. Booda natti kaasofne nauta. Inde. Booda aslee hojii. Azarii qabeenya hin jiru isaan bira. Sirraa kafalanii yoo deemte. Qabeenya nama aan qabnu nuti waatu hin qabnu lafa. Namu qotee bulaadha haa qotee bulaa maa qabattee yaaddati. Iya. Amma mana Sumaalee keessa jirtaa jechuudha. Masalah saja. Okay. Paaspoortii baafadhu ani bakka asi danda'a hojjettee kafalta. Insyaallah iya. Okay? Iya. Wallahi dhuga. Mana nama biyya Itoophiyaa keessa Sumaaleen Itoophiyaa maal jijjiirama addaan qabdi. Sumaaleen namni jijjiira namni Sumaalee jiru eessaan jijjiiramette. Sumaaleen namni jiru wallahi jireenya irraa jijjiirama. Isis laafa Sumaalee jirti. Eessatti immoo waraqaa. Namni hanya meeqaa rakkataa jira keessatti garuu namni beeku malee. Amma kadheen gaddaa san fuula isii gaafa Sumaalee jirtu isin laaltanii fi gaafa dhabditu waan nama ngooni fagaggettu karaa bahaaraatiin kutuu deemti mee dubartii ilaala. Karaa bahaaraatiin Suudi Arabiyaa deemuu deeman gara biraan deeman bara. Sumaalee deemtee. Sumaaleen irraa machi dheeyita. Shuuf. Dhaggeeffadhu. Ansi gargaaraa abbee kee dubbisee haadha tanan dhahee hin qabne namni wallahi na jira. Haadha ta'uu illee abeessi hin beeku. An abbee kee dubbisee abbee kee wajjin haasa'ee erga saniin booda. Ayya. Sumaalee jirti wallahi. Abbee kee dubbisee erga saniin booda nin oofaa. Garuu immoo mallaqa itti baasee oofaa mallaqa kiyya hojjettee naa kennitu jedheen waan gargaaru qabullee itti himee si gargaaree namni si gargaaruu danda'a si galee garuu ati sammuu kan kee hojiidhaaf godhi. An hojjetuun barbaada dhugaa rabbi wallahi. An nama dalagatu barbaada dalagatu akka jaatti. Nama meeqatu si ilaalaara? Nama 65 Okay, san keessallee namni si ilaalu kunis wayiif si ilaalaa si gargaaruu danda'a. Namni haadha hin qabne hirkoon qabu. Dubartiin biyyaa baatee mana namaa keessa yoo dalaydu yookaan biroo ani sitti qalladuu fi ka durallee haasaa waa'ee durbaa maali jedhullee sitti qalladuu fi.